Akkam jirtuu kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Jaalallee Entertainment. Kun chaanaalii keessan mana keessan teessanii barumsa keessan irraa hordoftanidha. Har'aas barnoota histirii kutaa 12ffaatiin walitti deebinee jirra. Barumsa keenya har'aatiin yuunivarsiitii gama xumuraa yookaan leesson 9 irratti mata duree 3.7 Itaaliyaan aggression and the patriotic resistance causes and the courses of the war jedhurra jirra. Kana jechuun weerara xaaliyaaniin Itoophiyaa keessatti gaggeessaa turte. Akkasumas immoo ittisa jaalattoota biyyaa yookaan hidhattoota yeroo san weerara xaaliyaanii kana ittisuudhaaf patriotic ta'anii bosona galanii fi causes jechuun sababa yookaan sababaa fi bu'aa waraana inni tokko weeraruudhaaf inni tokko immoo weerara kana mormuudhaaf gaggeesse jidduutti wantoota turan kan waliin ilaallu ta'a. Hamma dhuma sagantaa keenyaatti akka nu faana turtan abdii qabna. Halkanii fi guyyaa yaanni koo si biraan miidhamta jedhee taa'eetiin iraara. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan akkuma kanaan dura subscribe gochuun dagatina. Namoonni kaan immoo like godhuudhaan viidiyoo keenya akka jalqabdan abdii qabna. Amma dhumaatti kan itti fufnu ta'a. Mata dureen gara lammaffaa irratti argamu yookaan dursee argamu causes and the courses of the war kan jedhudha. Sababa lolli itti jalqabee fi akkasuma immoo bu'aa yookaan dhuma lola sanii maaltu ta'e kan jedhudha. To take revenge for her humiliating defeat at Adwa in 1896, Italy launched a war of aggression and invaded Ethiopia on October 3, 1935 jedha. Kana jechuun bara 1896tti naannoo Adawaatti injifannoo isii salphisu kan xaaliyaan mudate haala salphannoo qabuun achitti injifatamte isa san haaloo ba'uudhaaf yookaan hijaa ba'uudhaaf xaaliyaan waraana weeraraa waxabajjii 3 bara 1935tti Itoophiyaa weeraruu eegalte jechuudha. Italian colonial interest in Ethiopia gathered a new momentum after the coming to power in Italy of Benito Mussolini and his fascist party in 1922 jedha. Kana jechuun immoo fedhiin koloneeffannaa xaaliyaan Itoophiyaa irra qabdu yookaan Itoophiyaa koloneeffachuuf hawwiin isiin qabdu erga Benito Mussolini fi deeggartoonni garasaa aangoo xaaliyaanii dhuunfatan yookaan biyya xaaliyaaniitti Mussoliniin pirezidaantii ta'een booda humna haaraa walitti qabatee paartii faashistii isaa waliin bara 1922tti Itoophiyaa irratti humna ijaarrachuu eegalee jechuudha. Kun immoo 1922 bara isaa fi deeggartoonni isaa kan Itoophiyaa irraa haaloo bahuu barbaadan 1922tti aangoo qabatanidha jechuudha. Above everything, the Italian fascists and their supporters wanted to restore the former glory of the ancient Roman Empire by erasing this shameful scar on their history jedha. Kana jechuun immoo waraana hunduma caalaa faashistoonni xaaliyaanii fi deeggartoonni isaanii waan kana wal waraanuu fi kolonii caalaa jechuun wanni isaan irratti hojjechaa turan. Seenaa isaan irratti madaa qaanessaa ta'e madaa Adawaa kana haquudhaaf ulfina duraan impaayera Roomaa durii deebisuu barbaadan jechuu Itoophiyaa haaloo irraa bahanii xaaliyaaniin deebistee akkas goote jedhamee akka seenaa irratti kaa'amuuf. On October 3, 1935, Italian troops crossed the Marab River that separated Ethiopia and the Italian colony of Eritrea jedha. Waxabajjii 3 ji'a 14ffaa jechuudha. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti kuni 1935tti loltoonni xaaliyaanii laga Marab
kan Itoophiyaa fi kolonii Xaaliyaanii kan turte Eertiraa addaan baasu ce'anii gara Itoophiyaa seenuu eegalanii. On 18 November the Italian entered Maqale after an initial tactical retreat. The Ethiopian forces tried to check the Italian advance in January 1936 jedha. Kana jechuun immoo gaafa guyyaa 8 ji'a Noovembar keessa Xaaliyaanonni Maqalee seenanii naannoo Tigraay kana qabatanii turanii erga tooftaa jalqabaa duubatti deebi'aniin booda Itoophiyaan jechuu yeroo gara naannoo Tigraay kana dura siqanii humnoota Xaaliyaanii dura humnoonni Itoophiyaa gurraandhala 1936tti gurraandhala jechuun Janawaarii jechuudha. Bara san keessatti waan kanaaf deebii kennuuf yaalaa turanii. Ras Kaasa Hailuu was assigned by Empire Haile Selassie as the overlay commander of the Northern Front jedha. Namni obbo Kaasa Hailuu jedhamu kan yeroo saniif aangoo Ras Kaasa Hailuu isa jechisiisu harkaa qabu. Aangoo sanaaf isaaniif bitamuu danda'e ture jechuudha. Sababii kanaaf Xaaliyaanii sakatta'uudhaaf Hailuun Ras Kaasa Hailuun kun jechuudha ajaja waliigalaa naannoo Tigraay kan Northern Front kana kan turedha. Ethiopian force in the north were commanded by Ras Imroo Haile Selassie or Shire Front Ras Mulgeetaa Iggazu or Indarata Front Ras Kaasa Hailuu and Ras Suyyum Mangasha or Tamben Front jedha. Kana jechuun immoo humnoonni Itoophiyaa gara kaabaatiin namoonni isaan ajajaa turan Ras Imroo Haile Selassie kan jedhamu fuuldura naannoo Shireetiin kan qabatee duulaa ture. Akkasuma Ras Mulgeetaa Iggazuu kan jedhamu karaa Indartaatiin frontii adda waraanaa Indartaa irratti kan argamu. Kaan immoo adda waraanaa Shiree irratti Imroo Haile Selassie akkasuma Ras Kaasa Hailuutii fi Ras Suyyum Mangashaa naannoo Timbeenitti humna adda waraanaa irratti hirmaatanii turanidha. The major weakness of the Ethiopian side was a lack of coordination jedha. Kana jechuun dadhabinni guddaan gama Itoophiyaatiin mudataa ture yeroo sanitti qindoomina dhabuu ture jedha. Coordination jechuun qindoomina. The force of Ras Kaasa and Ras Suyyum fight two major battles in Temben, the first in January and the second in February 1936 jedha. Kana jechuun humnoonni Ras Kaasa Hailuu fi Ras Suyyum Mangashaa kuni Timbeen keessatti lola gurguddaa lama lolanii turanii. Lolli tokkoffaan baatii gurraandhalaa yookaan ji'a Janawaarii keessa kan turee fi lolli lammaffaan fulbaana keessa ture yookaan Febraarii ture jechuu 1936tti lola kana lameen lolanii turanii. Although ultimately unable to check the advance of the Italians, the Ethiopian force fight with the and detection jedha. Kana jechuun immoo dhumarratti sakatta'uu dhabuus jedha. Tarkaanfiin Xaaliyaanotaa kuni humni Itoophiyaa akkasuma hinaaffaa fi of kennuudhaan qabsaa'ee ture yookaan hinaaffaaf of kennuu oguu jennu kitaabaatu ZL jechuun kuni ZEAL kan jennu kuni jechuudha. Walii hinaafuu jechuu. Namni tokko cichee biyya isaaf yoo lole ammaafiin isaaf hin lolle jedhee akka nama san caalaatti bifa hinaaffaa qabuun waliin loluu fi kutannoodhaan kan jennuun detection kan jedhu kana Itoophiyaanonni akkasitti lolaa turan. Waan kana to'atanii check godhuu dadhabanillee jechuudha. The force of Ras Imroo in the Shire front in the west had also registered some success ambushing and destroying a force of Italian askari or colonial troops at a place called Indabaguna jedha. Kana jechuun ammoo humnoonni Ras Imroodha kan
adda waraanaa Shiree irratti lolaa turan gara dhiyaatti argamanillee milkaa'ina tokko tokko galmeessanii turanii humna askaarii irratti yookaan loltoota koloneeffattoota xaaliyaanii irratti bakka Indabaagunaa jedhamutti duuka bu'anii loltoota xaaliyaanii ambushing jechuun jala bu'anii hordofanii haleeluu and destroying akkasuma immoo mancaasaanii barbadeessaa turan jedha. The Ethiopian force under the war minister Mulgeta were, however, routed by the Italian force at the Battle of Amba Aradam near Maqalee jedha. Kana jechuun immoo humnoonni Itoophiyaadhaa ministeera waraanaa kan yeroo sanii Mulgeetaadhaan ajajaman garuu lola Amba Aradam jedhamu naannoo Maqaleetti gaggeeffame irratti humnoota xaaliyaaniitiin injifatamanii turan jechuudha. Kan mo'atee jiru kami amma akka dubbannee turetti kan naannoo Shireetiin argamu kan Raas Immiruudhaan hoogganamudha. Kan mo'ame immoo kan Raas Mulgeetaa Igazuu yookaan ministeera waraanaatiin durfamudha. The final battle on the northern front was fought at Machaw on 31 March 1936 jedha. Kana jechuun lolli dhumaa gama kaabaa irratti godhame yookaan kan xaaliyaaniin lola san injifannaan Itoophiyaa to'achuutti dandeesse lola Machaw ammajjii 31 bara 1936 yookaan maarchii jechuun ammajjii jechuu afaan Oromootti yeroo kana lola gaggeeffamee turedha. Lola kana by the way maatii keenya keessaa yookaan akaakaan abbaa kooti irratti hirmaatee Machaw irratti mo'amee achirraa baqatee gara Walloo dhufee jira. Ani miseensa humna waraana Itoophiyaati jechuudha amma ammaatti. The Ethiopian forces in this battle were commanded by Empire Haile Selassie jedha. Humnoonni Itoophiyaadha lola kana hundumaa keessatti kan ajajamu Empire yookaan mooticha yeroo sanii Haile Sillaaseedhaan ture jedha. Kan tokkoffaa irratti kaa'amee jiru the empire mobilized that was left of the northern front and the imperial bodyguard jedha. Kana jechuun immoo empire kan hafe fuula kaabaa yookaan adda waraana kaabaa kanarratti ofii lubbuu isaatiin hafee ture eegduu empire akkasuma lola kanarratti sochoosee xaaliyaan irratti yeroo san loltoonni eegduu jedhan yookaan bodyguardiin kun maal jedhama seetan maqaan isaa kabar zabanyaa jedhamee beekama afaan Amaaraatiin jechuu kun humni kun irratti lolee ture. The Italian fight from well fortified position and had a marked superiority in the air jedha. Kana jechuun immoo xaaliyaanonni lola san irratti bakka ciccimoo gaarii ta'e yookaan iddoo waraanaaf mijaawaa ta'e mishigii bareedaa qabu. Kanarraa immoo Itoophiyaa kan lolan yommuu ta'u qilleensarrattis immoo olaantummaa guddaa qabaatanii qilleensa kana to'atanii superiority in the air jechuun karaa xiyyaaraatiin yookaan kumaandoo qilleensaatiin Itoophiyaa cabsanii turan jechuudha. Despite some initial success, the Ethiopian forces were eventually defeated jedha. Milkaa'inni jalqabaa tokko tokko argamuus Itoophiyaadhaan jechuu iddoo tokko tokko mo'attus humnoonni Itoophiyaa dhumarratti mo'ameeti galee jechuudha. The defeat was followed by merciless aerial bombardment of the retreating Ethiopian troops jedha. Kufaatiin kana booda waraana Itoophiyaa duubatti deebi'ee jechuu waraanni Itoophiyaa lafa jiru irratti gara laafina tokko malee qilleensarraa rukutamee ture jechuu otuma booda deebi'ee jiru jala bu'anii hordofamanii haleelamaa kan turanidha. Finally jedhamoo gara dhumaatti on May 5, 1936 the Italian troops headed by Marshal Bodigallo captured Addis Ababa jedha. Gara dhumaa immoo caamsaa 5 yookaan ji'a Mee 5 bara 1936tti loltoonni xaaliyaanii kan Marshal Bodigalloon
durfamu Addis Ababaa qabatee to'annoo isaa jala galchee ture meanwhile jedha. Kana jechuun immoo gama biraatiin Ethiopian force on the southern and southeastern front fight bravely against the Italian jedha. Humnoonni Itoophiyaa gama kibbaa fi kibba bahaa irratti guutumaan guututti xaaliyaanota irratti lola bananii jiran jechuu. Mootummaa giddugaleessaa Haayila Sillaaseen biyya keessaa ari'amee isaan Finfinnee qabatanillee lolli biyya keessa ittuma ture. ራስ ደስታ ዳምጠው ደጃዝማች ነሲቡ ዘማኑኤል and ደጃዝማች መኮንን እንዳልካቸው commanded the Ethiopian force against the Italian force led by Marshal Rudolf Grezini jedha. Kana jechuun immoo waraanonni hoggantoonni waraanaa kan Raas Dastaa Daamxoo jedhamu akkasuma Nasiibuu Zamaanu'eel kan jedhamu Dajjaazmaach Mukonnin Indaalkaachoo kan jedhamuu fi namoonni commanded Ethiopian force ta'an humna Itoophiyaa kana kan dursa waraana Itoophiyaa Xaaliyaanii kana kan Maarshaal Rudolf Giraaziniitiin durfamu yookaan isaan lolu kana isaan durfame isaan kana bakkatti deebisuudhaaf lolaa yookaan mormii godhaa turanii. The Italians not only had complete control of the air, but they also had numerical superiority over Ethiopian force on all fronts jedha. Xaaliyaanonni qilleensa guutumatti to'achuu qofa osoo hin taane yeroo kaaba qilleensa to'atan jennu sana humnoota Itoophiyaa irrattis gama hundaan olaantummaa lakkoofsaan qabatanii jiru jechuudha. Sababa kanaan jedha as a result sababii kanaaf a few days after Marshal Bodigallo arrived in Addis Ababa, Marshal Rudolf Grazini arrived in Harar. Ethiopia had joined the League of Nations in 1923 jedha. Dhumarratti waraanni sababa kanaan gaggeeffame kuni kan Maarshaal Bodigallo durfamu Addis Ababaa eegageen booda guyyoota muraasa booda Maarshaal Rudolf Giraazini kunis naannoo Harargee gara kibba bahaa kanaanis to'annoo argatan turanii jechuudha. Itoophiyaan immoo League of Nations yookaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii kan seente bara 1923 jechuudha. Empire Haile Selassie believed that the League of Nations might help Ethiopia to stop the Italian aggression jedha. Yeroo kanatti Haile Sellaaseen yookaan Empire yeroo sanii gamtaan biyyoota addunyaa kuni Itoophiyaa weerara Xaaliyaanii akka dhaabdu waan isii gargaaru mala jedhu kana amanee ture jechuu. Kanaan nan dhaabsisaa jedhee amanaa ture. Therefore the empire went to Geneva and called for the support of the League, but the response was not good for Ethiopia jedha. Sababii kanaaf wanni kun isaan lola kana ni dhaamsisan jedhee waan yaadeef Empire kuni gara Geneva yookaan iddoo liigii kana walgahii irratti godhu dhaqee deeggarsa liigichaa akka isa deeggaran waamicha dhiyeessee ture. Garuu deebiin isaaf kenname Itoophiyaadhaaf waan gaarii hin turre jechuudha. It imposed sanction on both the victim Ethiopian and the aggression Italy jedha. Itoophiyaa miidhamtuu fi weerartuu Xaaliyaanii irrattis qoqqobbii kaa'e jechuudha. Liigiin kun inni Xaaliyaanii irratti duulanii akka irraa dhaabsisaniif godhe. Garuu wanni kun isarraas qoqqobbii kaa'anii Itoophiyaarraas Xaaliyaaniirraas qoqqobbii kaa'anii turan jechuudha. The Italian occupation kan jedhudha jechuudha. Kana jechuun immoo hojii Xaaliyaaniin hojjechaa turte. Yeroo kolonii sanitti maal fa'a akka hojjette waliin ilaalla. The Italian force under Marshal Bodigallo entered Addis Ababa against a background of total anarchy following the flight of Empire Haile Selassie I jedha. Kana jechuun humni Xaaliyaanii kan Marshal Bodigallo jalatti hoogganamaa ture
Impaayera Haayila Sillaaseen erga baqatee booda Itoophiyaarraa baqatee gara Ingiliz deemee booda Itoophiyaa kana to'annoo Addis Ababaa kana of jala galchanii turanii Boodigaaloon itti aanaa mootii Xaaliyaanii isa jalqabaa Itoophiyaa ta'uudhaan ramadame jechuudha. Kan hoogganu kan biyya isaanii jiru kan Xaaliyaanii jiru Musolooniidha. Kan as taa'ee hoogganu immoo Boodigloo kan jedhu kanaadha. Boodigloo was assigned as the first Italian Viceroy of Ethiopia, but soon Marshal Bodiglo was replaced by Marshal Rudolph Grazzini, who served as Viceroy until an assassination attempt was made by Mogos Asgdam and Abraha Diboch to kill him on 19 February 1937 jedha. Kana jechuun namni Maarshaal Bodigaloon kuni bakka bu'aa Maarshaal Rudolfii ta'ee kan hoogganaa ture. Ajjeechaa irratti raawwatamuudhaaf yaaliin ajjeechaa itti aanaa mootii ta'uudhaan nama tajaajilaa ture kanarratti yaaliin nama Mogos Asgidam jedhamuu fi Abrahaa Diboch jedhamuun fulbana 19 bara 1937tti irratti godhamee ture jechuudha. Kana jechuun immoo wanni kuni jalqaba kan eegalame baay'ee osoo hin turin Addis Ababaa qabatanii yookaan masaraa mootummaa qabatanii erga muudamanii osoo hin turin bakka Bodigaaloodha Maarshaal Rudolfii Giraaziniin kun bu'ee gaggeessuu eegalee yaaliin ajjeechaa isarratti godhamee kan turedha. San booda immoo tens of thousands of innocent civilians in and around Addis Ababa were mercilessly massacred by the force of Grazzini jedha. Erga yaaliin ajjeechaa irra godhameen booda namoonni nagayaa qulqulluu 10,000 lakkaa'aman Addis Ababaa fi naannoo ishee keessa jiraatan humnoota Grazziniitiin gara laafina tokko malee ajjeefaman jechuudha. Soon after the Addis Ababa massacre, Grazzini was replaced by the more rebel-minded Viceroy, the Duke of Aosta, who remained in the position until the final defeat and explosion of the Italian in 1941 jedha. Yaalii ajjeechaa Addis Ababaa keessatti namoota 10,000 lakkaa'aman irra godhame kanaan booda osoo baay'een turin Giraaziniin itti aanaa mootii kan sammuun bilisa ta'e yookaan miidhaan qabne Duke of Aosta jedhamu kanaan bakka san buusee ture hanga bara 1941tti Xaaliyaanonni iddoo kana dhabanii Itoophiyaarraa bahanii mo'amanii ari'aman kanatti nama kanaatu gaggeessaa ture jechuudha. Duke of Aosta kan jedhamu kanaani. The Italian fascist occupation which lasted for 5 years jedha. Kana jechuun ammoo hojiin Xaaliyaaniin hojjechaa turte waggoota 5 was largely confined to the major towns because of the nationwide patriotic resistance jedha. Dhuunfachiisni faashistii Xaaliyaanii kan waggoota 5f ture kun Itoophiyaa keessa jechuudha. Baay'inaan kan daangeffame ture. Sababni isaa magaalota gurguddoo sababa diddaa jaalala biyyaa yookaan patriotic kan jennuun namoonni biyya jaalatan bosona galuudhaan guutuu biyyattii irraa kan ka'e diddaan kunii jechuudha. Mormii kanaaf Itoophiyaa keessa guutuu to'attee turuu hin dandeenye. It was only in the towns that the Italian left behind the trace of their occupation jedha. Kana jechuun immoo Xaaliyaanonni aarsaa Itoophiyaa dhuunfachuudhaaf
kan dhiisan magaalota qofa keessatti ture jechuudha. Kana jechuun naannoo hundumaa to'annee aarsaa kaffalla osoo hin jedhin magaalota qofa to'atanii san booda aarsaa sana dhaabanii turan jechuudha. These towns include Addis Ababa, Gondar, Dasee, Harar and Jimma. Addis Ababa, which was also the capital of the Italian East Africa, got a new urban settlement pattern, electricity, people, water and money factories jedha. Magaalonni Xaaliyaaniin to'atamanii turan kan kana caalaa aarsaan kafallu jedhanii irratti dhaabbatan suni magaalota akka Addis Ababa, Gondar, Dasee akkasuma magaalaa Hararii fi Jimma fa'aa kan dabalatudha. Magaalota guddoo ba'a Afrikaa Xaaliyaanii taatee kan tajaajilaa turte Addis Ababaa yookaan Finfinneedha jechuudha. Haala qubsuma magaalaa haaraa ijaaranii turan Xaaliyaan yeroo sanitti akkasuma ibsaa, bishaan, akkasuma ujummoo yookaan tuubboolee wantoota sochoosanii fi warshaalee adda addaa fa'aa itti hojjetanii turan jechuudha Xaaliyaanonni. Ethiopian was ruled by fascist for 5 years jedha. Kana jechuun waggoota 5 Itoophiyaan faashistoota Xaaliyaaniitiin kan gaggeeffamaa turtedha jechuudha. The name Ethiopia was abandoned during this time and Ethiopia became part of the Italian East African Empire, which included the Italian colony of Eritrea and Somaliland in addition to Ethiopia jedha. Kana jechuun immoo maqaan Itoophiyaa jedhu yeroo Xaaliyaaniin guutuu to'atte kanatti gatamee yookaan hafee ture. Itoophiyaan qaama impaayera Xaaliyaanii ba'a Afrikaa jedhu maqaa jedhamuun yaamamaa turte. Kunis Itoophiyaan alatti kolonii Xaaliyaanii, Eertiraa fi Somaalilaandi kan hammate ture jechuudha. Walitti tokko godhanii Itoophiyaa jechuu dhiisanii kolonii keenya kan ba'a Afrikaa jedhanii yaamaa turanii. The Italian East Africa was divided into 6 administrative regions, each with its own capital listed below jedha. Kana jechuun immoo Xaaliyaaniin ba'a Afrikaa keessatti naannoo bulchiinsaa 6tti qoodamtee kan turtee fi isaanis ammoo bulchiinsa mataa isaanii kan qabu turan yookaan kaapitaala armaan gaditti tarreeffaman kana jalatti ijaaramanii kan turanidha jechuudha. Gabatee kana akkuma argaa jirtan riijiniin tarreeffamee jiruu fi kaapitaala kan jedhudha. Eertiraa jechuun yeroo sanitti including Tigraay kan of jalatti hammatte turte. Magaalaan kaapitaaliin isiitis Asmaraadha jechuudha. Amhaaraan Bigmidir, Wollo, Gojjaam and Noorz Shawaa dabalatee jechuu iddoon amma Amaaraa jedhamu kuni magaalaa guddoon isaanii Gondar ture. Oromiyaa fi Sidaamaan magaalaan guddoon isaanii Jimma kan turedha. Addis Ababaa later renamed Shawaa jedha. Addis Ababaan kan boodarra maqaan isii Shawaa jedhamaa ture yookaan naannoo Shawaa kuni Shawaalee godinoonni Oromiyaan qabdu 5 kuni magaalaan isaanii Addis Ababaan kan durfamudha. Harar immoo Hararuma. Italian Somaliland including the Ugadan jedha. Ugadan dabalatee kolonii Xaaliyaanii jala kan turte. Somalilandiin magaalaan guddoon isii Maqdishoodha turte jechuudha. Iddoolee kanneen itti qoodamaa ture jechuudha. The 5-year fascist occupation of Ethiopia was marked by large-scale road building and the expansion of motor transport jedha. Kana jechuun immoo waggoota 5 faashistoonni Itoophiyaa qabatanii turan kun ijaarsa daandii bal'aa fi akkasuma babal'ina geejjiba mootoraatiin kan baay'ee waggoota 5 kana keessatti mul'achaa ture jechuudha. Erga koloniin dhufee road were very crucial for the success of the fascist military campaigns jedha. Kana jechuun immoo milkaa'ina duula waraanaa faashistootaatiif daandiin baay'ee waan murteessaa ture jechuudha. Sababni isaa isaan humna ammayyaa hidhatanii waan jiraniif. Despite the fascist principle of racial purity,
Italian occupation was marked by interracial marriage and the expansion of prostitution jedha. Kana jechuun immoo qajeelfamni faashistiin qulqullina sanyii qabaatus yookaan sanyii irratti duulama qabaatus dhuunfamni xaaliyaanii gaa'ela sanyii gidduutti raawwatamuu fi bal'ina sagaggaalummaatiin kan beekamu ture jechuudha. Kana jechuun xaaliyaanonni yeroo sanitti dubartoota bareedoo ta'an yookaan dubartoota isaan hawwatan al-duree tokko malee fedhii sagaggaalummaa akka qabaatan itti himanii mata duree tokko malee gara sagaggaalummaa yookaan badii saalqunnamtiitti kan deemanidha jechuudha. Qulqullina sanyii immoo kan qabudha. Sanyii ofirraa kan eegan. Puritii jechuun ammoo raashaal puritii kan jennuun qulqullina sanyii yookaan sanyii nu faalu jedhanii dubartoonni Itoophiyaa isaaniif ulfaanii akkan dhalle godhaa turanii garuu immoo waliigaltee walqunnamtii saalaaf itti fayyadamaa turan jechuudha. The Italians also controlled the export trade in Ethiopia jedha. Kana jechuun immoo xaaliyaanonni yeroo sanitti daldala gara Itoophiyaa galuu fi akkasuma alergii Itoophiyaa keessatti raawwatamus to'ataa turan jechuudha. The Patriotic Resistance and the War of Liberation kan jedhudha. Mata dureen itti aanee jiru. Kana jechuun ittisa jaalala biyyaatiif godhamuu fi lola bilisummaaf gaggeeffamu jechuudha. Itoophiyaa walaba baasuudhaaf jaalattoonni biyyaa yeroo san kafaltii tokko malee biyya isaaniitiif aarsaa lubbuu qaalii kafalaa kan turanidha. Although the Italian defeated the Ethiopian forces in conventional warfare and occupied Addis Ababa on 5 May 1936, they faced a nationwide patriotic resistance jedha. Kana jechuun xaaliyaanonni waraana baratameen humna Itoophiyaa injifatee kan ture caamsaa 5 bara 1936 Addis Ababaa dhuunfatanii turanillee humnoonni didaa turan humnoonni jaalala biyyaa guutuu qaban guutuu biyyattiitti fincila cimaa kaasanii nationwide jechuun guutumaa Itoophiyaatti mudatee akka turedha. The resistance could be divided into two phases. The first could be described as a continuation of the 1935 up to 36 Italo-Ethiopian War jedha. Kana jechuun immoo diddaan kun yookaan fincilli lammiileen biyyaa kaasan kun marsaa lamatti qoodamuu danda'a. Inni jalqabaa itti fufiinsa waraana xaaliyaanonni fi Itoophiyaan gaggeessaa turanii bara 1935 hanga 36tti kan ibsamuu danda'udha jechuun marsaan jalqabaa kan gaggeeffamaa ture. Marsaa kana keessatti lola guddaa fuulaa fi fuulatti lolamaa ture. This phase was characterized by conventional fighting jedha. Lolli inni jalqabaa kanarratti immoo marsaan kuni lola baratameen kan beekamu jechuudha. Lola ija addunyaatti gaggeeffamaa tureeni. The February massacre of 1937 marked the beginning of the second phase which was characterized by guerrilla warfare jedha. Kana jechuun immoo duguuggaan sanyii fulbaana bara 1937tti Finfinnee keessatti godhame kan namoonni 10,000 ol dhuman suni marsaa lammaffaa lolli akka eegalu lolli bifa goorillaatiin yookaan riphee lolaatiin akka eegaluuf sababa guddaa kan ta'edha jechuudha. Lolli marsaa lammaffaa immoo kan riphee loltummaa qabu yookaan goorillaa ta'edha. Among the highlights of the first phase was the resistance waged by three commanders of the Southern Front, Ras Dasta Damto, Dajjazmaj Bayyana Merid, and Dajjazmaj Gabra Mariam Gari. This phase ended with the capture and execution of the Ras Dasta Damto in February 1937 jedha. Kana jechuun immoo wantoonni ijoon marsaa jalqabaa keessa diddaa ajajoota addaa kibbaa
sadiin mudatee ture. Raas Dastaa Daamxa'uu, Dajjaazmaach Bayyana Meeridii fi Gabra Maariyaam Gaarii jara sadeen kanaan diddaan godhamee ture. Akkuma lolli goorillaa kun eegalameenii sagantaa kanarratti immoo marsaa kanarratti jechuudha. Lolli kun kan xumurame Bitooteessa 1937 Raas Dastaa Daamxa'uu qabamee ajjeefamuudhaan achi booda xumurame jechuudha. The ill-coordinated and unsuccessful assault on the Italian in Addis Ababa in the summer of 1936 in another example of the first phase of the patriotic struggle jedha. Kana jechuun immoo waldaan qindoomina hamaa fi hin milkoofne ganna keessa bara 1936 Addis Ababaatti xaaliyaanota irratti godhamee fakkeenya biraa qabsoo sabboonummaa marsaa jalqabaati jedha. The attempt to attack the Italian in Addis Ababa from several directions was made by two sons of Ras Kaasa jedha. Kana jechuun immoo Addis Ababaa keessatti xaaliyaanonni kallattii hedduudhaan akka haleelamuuf yaaliin godhamee ture. Ilmaan Ras Kaasaa namoota lama kan turan maqaan isaanii Asfaawusan Kaasaa fi akkasuma Abarraa Kaasaatiin godhamaa ture. Akkasuma namoonni biroo Dajjaazmaach Baalchaa Saafoo yookaan Baalambaras kan jedhamu, Laatar Laas kan jedhamu, booda Raas erga maqaan Raas jedhamu sii kennamee darbitee booda Baalambaras jedhama jechuudha. Abbabaa Aragaay nama jedhamuunis akka Addis Ababaa irraa haleelamanii ba'aniif godhamaa ture. Akkasuma Dajjaazmaach Fiqira Maariyaam Yinnaddu nama jedhamuunis yaaliin godhamaa ture. Abuna Phexros hoogganaa qeensota Itoophiyaa ture yeroo sanitti isaanillee yaaliin godhamee ture. Who was the spirit behind the offensive was executed and become a martyr of the resistance jedha. Kana jechuun immoo namni kuni yookaan Abuna Phexros kuni hafuura duulaa kan duuba hin deebine qaba ture. Boodarra immoo ajjeefame didaa wareegamaa ta'e ture jechuudha. The Italians persuaded Asfaawusan Kaasaa and Abarraa Kaasaa to surrender through Ras Haayiluu Taklahaymaanot, who was an Italian collaborator jedha. Kana jechuun immoo xaaliyaanonni Asfaawusan Kaasaa fi Abarraa Kaasaa obboleeyyan kana amansiisanii akka harka kennatan karaa Raas Haayiluu Taklahaymaanot kan baandaa xaaliyaanii tureen tumsa xaaliyaanii yookaan baandaa xaaliyaanii tureen godhanii turanii. Garuu immoo but they were executed by the Italian after their surrender jedha. Garuu erga harka kennataniin booda xaaliyaanotaan ajjeefaman jedha. Ijoolleen kuni namni isaan akkas godhe Taklahaymaanot ture. The second phase of the patriotic struggle, which was largely guerrilla warfare, began soon after the Italian entered Addis Ababa and became very strong after the Grazini massacre of 1937 jedha. Kana jechuun immoo qabsoon jaalala biyyaa yookaan biyyoo fi bilisa baasuuf godhamaa ture marsaan lammaffaa yookaan second phase jechuudha. Kan godhamaa ture baay'inaan lola goorillaa yookaan riphee lolaatiin xaaliyaanonni Addis Ababaa seenanii osoo hin turin kan jalqabedha jechuu lolli kuni. And become very strong after the Grazini massacre of 1937 jechuun immoo wanni kuni kan cimaa deeme ajjechaa Graziniin bara 1937 godhateen booda baay'ee gara fuula duraatti socho'ee ture. The February 1937 massacre was a signal for a reign of terror unleashed by the fascist bloc short jedha. Kana jechuun immoo ajjechaan fulbaana 1937 kuni mallattoo bulchiinsa shororkeessummaa kan ture kan faashistiin qamisa gurraacha
Itoophiyaa uwwise jedhamee. Black shirt jechuun tishertii gurraacha jechuudha. Special targets of the fascist terror were educated Ethiopians jedha. Kana jechuun immoo xiyyeeffannoon addaa shororkeessummaa faashistii Itoophiyaanota kan baratan turan jechuudha. Kana jechuun immoo Itoophiyaan yeroo san Xaaliyaanii shororkeessuudhaaf shororkeessummaa irratti barattee yookaan mala riphee loltummaa baay'inaan kan irratti hojjechaa turanidha. The Ethiopian Orthodox clergy also become one of the major victims of the fascist aggression jedha. Kana jechuun abbootiin amantaa Ortodoksii Itoophiyaatis weerara faashistii kanaan miidhamtoota gurguddoo keessaa tokko ta'anii turan jechuudha. Many churches and monasteries were burned by the Italians jedha. Kana jechuun immoo manneen amantaa fi manneen amantii tokko tokko, manni qulqullummaa tokko tokko yookiin hedduun isaanii Xaaliyaanotaan gubatanii turan jechuudha. Mussolini had ordered the execution of all monks without distinction jedha. Kana jechuun immoo Mussoliniin moloksoonni hundi adda baafamuu malee akka hin ajjeefamne ajajee ture jechuudha. Without ta'anii akka adda ba'an garuu ajjeefamuu akka hin qabne ajajee. Numerous monks in the ancient monastery of Dabra Libanos were murdered by fascist force during the February massacre jedha. Kana jechuun moloksoonni hedduun mana qulqullummaa durii Dabra Libanos keessatti ajjeechaa fulbaana 1937 taasifame keessatti humnoota faashistiitiin ajjeefaman jechuu. Jalqaba adda baafama ajaja jedhamutu kenname. Boodarra immoo erga taateen yaalii ajjeechaa mootii Xaaliyaanii bakka bu'ee as jiru gaggeeffame ajjeechaan dhuftee ajjeefaman. Also, the patriotic resistance was particularly strong in Gojam, Bigmidir and Shawa. There was no part of the Ethiopian where the Italian ruled without problems jedha. Kana jechuun keessattuu immoo iddoon humni jaalala biyyaa akka baay'inaan diddaan itti cimu godhame Gojjaam, Bigmidirii fi Shawaa keessatti jedha. Wanni kun garasitti cimaa ta'us kutaan Itoophiyaa keessaa Xaaliyaanonni rakkoo malee itti bulchaa hin turre jechuu guutuu biyyattii keessatti. Harargeef Shawaattis, Gojjaamittis, Gondarittis lolli numa ture garuu kan itti cime Gojjaamii fi Bigmidirii fi Shawaadha ture jechuudha. The guerrilla struggle included almost all provinces in Ethiopia jedha. Kana jechuun immoo qabsoon goorillaa yookaan liphee loltummaa kuni godinaalee Itoophiyaa hunda akka jechuun danda'amutti mul'achaa ture jechuudha. Ethiopians, irrespective of the ethnic and religious difference, fight the invading forces until 1941 jedha. Kana jechuun immoo habashoonni yookaan Itoophiyaanonni garaagarummaa sabaa fi amantii osoo hin ilaalin hanga bara 1940 takka humnoonni weerartuu Xaaliyaan biyya kanaa badanitti lolaa turan jechuu garaagarummaa qaban liqimsanii. In fact immoo dhugaa dubbachuudhaaf there were also Ethiopians who were willing to assist the Italian against the motherland Ethiopia jedha. Dhugumatti Itoophiyaanonni biyya haadha isaanii Itoophiyaa irratti Xaaliyaanota gargaaruudhaaf fedhii qabaatanis mul'achaa turan jechuudha. Haaluma kanaan namoonni lolaa turanillee kan otoo isaan turanii jaalatu ni ture jechuu gantuun. Thus, Ethiopians who did the dirty work for the Italian were known as banda jedha. Itoophiyaanonni hojii xuraa'aa Xaaliyaanotaaf hojjetan suni baandaa jedhamuudhaan beekamu turan jechuudha. Baandaan kuni dhibbantaan 80 lammiilee naannoo Tigraay jedhamee seenaa waa'ee Adawaa irratti barreeffamee jira jechuudha. Eeltiraallee baay'inaan kan qabanidha. Garuu immoo Eeltiraa fi Tigraay yeroo san akka naannoo tokko reejinii tokkootti kolonii Xaaliyaanii jala ture.
Achi keessaa immoo baay'inaan naannoo san keessaa baandaan ture. Naannoo kaan irraayis hammi tokko akka ture kitaaba seenaa biraatu hima. The bandas created more problem for the patriotists than the Italian themselves jedha. Kana jechuun immoo baandaan sabboontotaaf rakkina xaaliyaanotaaf immoo rakkoo xaaliyaan caalaa kan uume jechuudha. Namni baandaa nama xaaliyaanii amma akka isinii galu jechuudha. Nama baandaa ta'e kan Itoophiyaa sanaatu nama xaaliyaanii caalaa nama biyya jaalatee bosona seenee lolu kanaaf rakkoo ulfaataa fida ture jechuudha. The Italians were able to identify nobles who had discontents against Empire Haile Selassie I and attracted them to their side and made them become banda jedha. Namoonni baandota ta'an suni xaaliyaanonni abbootii aangoo Empire Haile Selassie tokkoffaa irratti quufa dhabuu qabanii fi akkasuma nama adda baasuudhaan gara cinnaatti harkisee akka baandaa ta'an gochuu danda'aniiru jechuu. Kana jechuun namoota aangoo Haile Sillaasee mormaa turan akkasuma immoo nama Haile Sillaaseen addatti baafamanii rakkisaa turan. Haile Sillaaseen rakkisaa ture sun akka baandaa ta'an godhamee baandaa ta'uun immoo danda'amee ture jechuudha. The main collaborator of the Italian was Ras Hailu Taklahayimaanot of Gojjam, other who joined the Italian camp jedha. Kana jechuun immoo Ras Hailu Taklahayimaanot kan Gojjam ture sun kan kaampii xaaliyaanotaatti makame ture jechuudha. Kun immoo nama baandummaa hojjechaa turedha. At least for a while jedha. Yoo xiqqaate yeroo muraasaaf included Ras Suyyum Mangashaa of Tigray, Ras Geetachoo Abaata of Shawaa, Dajjazmaach Ayyaalaw Birruu of Samen, and Abbaa Jifaar of Jimma. Dajjazmaach Haile Sillaasee Gugsaa of Tigray had already deserted to the Italian at beginning of the Italian invasion and provided them with vital intelligence about Ethiopian military position jedha. Kana jechuun immoo yoo xiqqaate yeroo muraasaaf namni Ras Suyyum Mangashaa jedhamu kan Tigraay harkaa qabu, kan Shawaa harkaa qabu kan Geetachoo Abaatee jedhamu, akkasuma kan naannoo Sameen harkaa qabu Dajjazmaach Ayyaalaw Birruu kan jedhamuu fi Jimma kana harkaa qabu Abbaa Jifaar dabalatee baandaa ta'anii turanii. Dajjazmaach Haile Sillaasee Gugsaa kan Tigraay tures jalqaba weerara xaaliyaanii irratti xaaliyaaniitti gadi bahee waa'ee ejjennoo waraana Itoophiyaa odeeffannoo barbaachisaa ta'e isaanii kenneet ture jechuu. Kana hubantuun hamaan. Despite such collaboration, the patriotic resistance gradually weakened the Italian occupation jedha. Kana jechuun immoo walta'iinsi akkasii jiraatus diddaan jaalala biyyaa suutaan xaaliyaanii laaffisee hojii xaaliyaanii kana akka hojjechuun dandeenye isii godhe jechuudha. Namoonni baandaa shiiftaan jiraatus namoonni biyya jaalalaaf lolan innaat hagar wayii moot jechaa ture yeroo sanitti kan odeeffannoo qabutti biyyaadha keenya to'achuu yookaan du'uu kan jedhuun waan turaniif xaaliyaanii dadhabsiisanii. The outbreak of the Second World War and Italy entry into World War II on side of Germany in July 1940 ended Ethiopia's international isolation jedha. Kana jechuun weerara waraana addunyaa lammaffaa fi xaaliyaaniin gara waraana addunyaa lammaffaatti galtee Jarman wajjin dhaabbattee jechuudha. Ji'a Juunee bara 1940tti Itoophiyaan idil addunyaatiin adda baafamuu ishee xumurtee biyya taatee hundoofte jechuudha. Xaaliyaanii of jalaa baaftee waggoota 5 erga turteen booda now the British have decided to provide military help to Empire Haile Selassie and the Ethiopian patriotists jedha.
yeroo Xaaliyaanii injifatte kanatti Itoophiyaan Ingilizoonni Haayila Sillaasee fi namoota sabboontota ta'an kan bosona seenanii lolaa turan sanaaf gargaarsa waraanaa akka godhuuf murteeffatee turte jechuu yeroo kanatti. That was mainly because the British colony of Kenya, Sudan and the British Somaliland were threatened by the Italian occupation of Ethiopia jedha. Sababni Itaaliyaan akka badduuf Ingilizoonni Itoophiyaa gargaaruuf itti murteessan sunis irra caalaan kolonii Ingilizii kanneen akka Keeniyaa, Sudaan, Somaalilaandii faa kan turan kun Ingiliziin Itoophiyaa dhuunfachuuf Xaaliyaaniin balaadhaaf saaxilamtee waan tureef sababii kanaaf bakkatti akka deebituuf Itoophiyaa gargaaraa turte jechuudha. Daangaa kolonii kana biyyoota ollaa Itoophiyaa isin to'atte kana Xaaliyaaniin to'achuu barbaaddi turte akka waan jedhamuuti. Therefore, jedha sababii kanaaf the British launched 3 major offensive against the Italian in Ethiopia jedha. Ingilizoonni haleellaa gurguddoo 3 Xaaliyaanota Itoophiyaa keessa jiran irratti bananii turan jechuudha. 2 from Sudan and 1 from Kenya against Mussolini East African Empire jedha. Kana jechuun immoo haleellaan sadeen sun keessaa 2 Sudaan irraa tokko immoo Keeniyaa irraa Empire Afrikaa Mussolini irratti banamee ture. Ingiliziin Empire Haayila Sillaasee was brought from England to the Sudan jedha. Mootichi Haayila Sillaaseenis Ingiliz irraa gara Sudaanitti fidamanii brought kan jedhu fidamanii jechuudha. He was accompanied by Brigadier General Dan Sandford and Major Ord Winget who lead the Gideon Force jedha. Namoonni isaan fidan kuni Brigadier General Dan Sandford fi akkasuma Major General Ord Winget kan jedhamuun humna Gideon hoogganamaa turan waliin kan dhufanidha. They crossed the Ethiopian boundary at Omedla in Gojjam jedha. Akkasitti daangaa Itoophiyaa kan Omedlaa jedhamu kan Gojjam jedhamutti caanii naannoo Gojjaamiin Itoophiyaa keessa galanii jechuu Sudaan irraa. Another British force led by William Plate defeated the Italian force in Eritrea and entered Asmara in April 1941. Dhumarratti humni Ingilizii kan biraa kan nama biraatiin durfamu kan William Plaatiin durfamu humna Xaaliyaanii Eertiraa irraa kaasee injifachuudhaan eebila yookaan April 1941 Asmaraa seenee ture jedha. Finally, dhumarratti the British force from Kenya led by General Allen Cunningham defeated the Italian and liberated Addis Ababa on April 6, 1941 jedha. Kana jechuun humnoonni Ingilizii Keeniyaa irraa General Allen Cunningham jedhamuun durfaman Xaaliyaanota injifatanii Addis Ababa eebla 1941tti bilisa baasanii Haayila Sillaasee qeebalchiisanii. On May 5, 1941 Empire Haayila Sillaasee returned to Addis Ababa jedha. Akkasitti erga Ingiliziin Xaaliyaanii achii baaftee turte caamsaa 1941tti Haayila Sillaaseen gara Addis Ababaatti deebi'ee masaraatti deebi'e. Erga namoonni biroo lolanii biyya bilisa baasaniin booda kan itti aanee jiru woman patriotistii kan jedhu. Kana jechuun immoo qabsaa'ota dubartootaa jechuu. Dubartoonni wantoota akkamii irratti qabsaa'aa turan kan jedhuuf ibsi dabalataa baay'inaan jira. Although most of the patriotist leaders were men jedha. Kana jechuun hooggantoonni qabsaa'ota sabboontotaa kun irra caalaan isaanii dhiirota ta'anillee there were also women
who become the rallying point of the resistance movement jedha. Dhiironni baay'inaan jiraatanillee dubartoonni bakka hiriiraa sochii diddaa kanattis ni jiru yookaan ni hirmaatu turan jechuudha. In this regard we can mention two female figures jedha. Mata duree kanarratti yookaan kanaan wal qabatee namoota dubartoota lama kaasuun ni danda'ama jedha ajandaa keenya kana. Kan tokkoffaa Kabbadach Suyyumii fi daughter of Ras Suyyum and wife of the late Abarraa Kaasaa jedha. Kana jechuun immoo intalti takka Kabbadach Suyyum intala Ras Suyyum kan taatee fi haadha warraa impaayera maqaan isaa Kaasaa jedhamu kana kan taate haati warraa Shawaannash Abrahaa jedhamu maqaan isii haadha warraa Abarraa Kaasaati isheen. Isaan kana lameen maqaa kaasuun ni danda'ama jedha. Isaan kun maal godhaa akka turaniif immoo wife of the beheaded Dajjaz Hailuu Kabbada of Waaq Leklesh Bayyana and Senneddu Gabru woman played a key role in resistance struggle of 1936 up to 41 jedha. Namoonni kanneen akka Shawaannash Abrahaa jaartii Abarraa Kaasaa kanaa fi akkasuma intala Ras Suyyum Kabbadach Suyyum kana akkasuma haadha warraa mataan muramee ture Dajjaazmaash Haayiluu Kabbadaa kan turtee fi Leeklesh Bayyanaa kan jedhamuu fi akkasuma Senneddu Gabru intalti jedhaman kuni dubartoonni maqaa isaanii lakkoofne kuni qabsoo diddaa Xaaliyaanii kana keessatti bara 1936 hanga 41 keessatti dubartoonni gahee isaanii olaanaa taphatan keessaa isaan kanneen jechuudha. They collected wood, fetched water, prepared food for the complainants and took care of the wounded jedha. Kana jechuun immoo jarri kuni muka walitti qabuu turanii qoraan jechuudha. Bishaan ni fidanii fi loltoota qabsaa'ota kanaaf nyaata loltoota kanaaf ni qopheessan. Akkasumas namoota madaa'an ni kunuunsanii qabsaa'ota jajjabeessanii akkasuma immoo namoota akka onnatuuf arrabsaa yookaan jechoota akka inni onnatu godhu jechaanii turanii warra qabsaa'uudhaaf fedhiin qabne jechuudha. Warra fedhii qabu ni kunuunsan kan jechootaan hamileetti godhu. They also encouraged brave fighters and insulted those who were really count to fight jechuun namoota fedhii waraanaa hin qabne arrabsoodhaan hamileetti godhu yookaan akka ammaalii wanni jedhamutti dhagahamu godhaa turanii namoota fedhii qaban ni kunuunsanii. Some women directly took part in fighting and were engaged in actual combat jedha. Kana jechuun immoo yeruma kanallee dubartoonni tokko tokko kallattiidhaan qawwee qabatanii lola irratti hirmaataa turan jechuudha. Lola qabatamaa irratti bobba'anii kan turanidha. Afaaniin dhiirota arrabsuu qofaan osoo hin taane some Ethiopian women also worked as inner patriots or west arbanyoch jedha. Kana jechuun immoo lola kana keessatti dubartoonni Itoophiyaa tokko tokko inner patriots yookaan wust arbanyoch ta'uudhaan tajaajilaa turan. Wust arbanyoch jechuun immoo namoota keessoo diinaa ta'anii iccitii namaas gabaasan humnoota gaara jiran yookaan bosona ta'anii lolansaniif waa'ee wust arbanyochii yookaan keessoo diinaa kana jiru gabaasuu fi the inner patriots were officially within the Italian camp but helped the patriots secretly by providing them with information, provision, arms, ammunition and medicine jedha. Wust arbanyoch jechuun yookaan inner patriotistiin kuni sabboontonni keessoo kuni akka ofii isaaniitti mooraa Xaaliyaanii keessa kan jiraatan turanii garuu immoo qabsaa'ota kaan dhoksaadhaan odeeffannoo ni dhiyeessanii fi meeshaa waraanaa rasaasaa fi kana ni dhiyeessanii fi qoricha yookaan medisinii fa'aa kan dhiyeessaniif turan jechuudha. Among the outstanding female inner patriotists we can mention Wazero Shawaragad
Gidil of Shawa and Waizaro Shawanash Ababa of Gondar. Shawaragad played an important role in the patriotic attack on the Italian aggression in Addis Ababa, 60 kilometers west of Addis Ababa jedha. Kana jechuun immoo dubartoonni keessoo xaaliyaanii turanii garuu qabsaa'ota bosona jiraniif dhiyaachaa turan keessaa namoonni adda ta'an Waizaroo yookaan Aadde Shawaaragad Gidil kan jedhamtu tan warra Shawaa taatee fi akkasuma Waizaroo Shawaannash Abbabaa kan warra Gondar kaasuun ni danda'ama jedha. Shawaaragad tun immoo haleellaa jaalala biyyaa yookaan paatrootistii kana Addis Ababaarraa gara dhiyaatti kiiloomeetira 60 qofa fagaatee bakka argamutti akka raawwatamu kan goote isiidha jechuudha. Waizaroo Shawaannash Abbabaa, who had a good command of the Italian language, used to provide valuable information about the Italians jedha. Waizaroo Shawaannash Abbabaa tun yookaan Aadde Shawaannash kuni afaan xaaliyaanii sirriitti waan beektuuf duraan waa'ee xaaliyaanii odeeffannoo gatii guddaa qabu kennaa turte jechuudha namoota keenya kan qabsaa turan bosonaatiif. Dhumarratti kan argamu unit summary kan jennu cuunfaa boqonnaa kanaati. Unit 4 tti darbuudhaafi empire building and the struggle for the survival of Ethiopian independence were two of the major events of the second half of the 19th century. Empire Theodorus attempted to reunify Ethiopian were not successful jedha. Kana jechuun immoo ijaarsa impaayraa fi qabsoon walabummaa Habashaa keessa yookaan Itoophiyaa jiraachisuudhaaf godhamaa ture taateewwan gurguddoo walakkaa jaarraa 19ffaa keessa mudachaa turan lama. Yaaliin impaayirri Tewoodiroos Itoophiyaa deebisee tokkoomsuuf godhe kan hin milkoofne ture. Kanaaf afaanuma Oromootiin isin himaa erga Tewoodiroos du'een booda teessoo kana fudhachuuf dorgomtoonni 3 turanii isaanis Dajjaazmaash Kaasaa Mircaa kan Tigraay ture yookaan Yohaannis Afraffaa jechuudha. Waaqshum Goobazee kan jennu kan laastaa fi akkasuma Minilik kan ta'e Hayilamaarikoot kan jedhamu kan Shawaa ture jechuudha. Isaan kuni Tewoodiroos Itoophiyaa deebisee tokkoomsuuf yaalii godhaa ture kan hin milkoofne sana deebisanii akka jalqabamu warra godhaa ture. Keessumattuu yeroo mootii Yohaannis Afraffaa fi Minilik lammaffaa keessa wanni kun godhamaa turedha. Impaayirri Minilik lammaffaan bal'inaan naannoo bal'aa gaggeessaa ture Itoophiyaa kana jechuudha. Naannoo hedduu of keessatti hammatee Impaayirri Yohaannis Afraffaa fi Minilik lammaffaan weerartoota alagaa waliin wal lolaa turanii lola Adawaa irratti uummanni Habashaa warra Minilik lammaffaa jalatti hoogganamaa ture bara 1896tti waraana xaaliyaanii injifatanii walabummaa Itoophiyaa mirkaneessanii turanii erga Minilik du'een booda bakka aangoo yookaan power vacuum jedhamu kana Xaayituun qabattee turte. Iyyaasuu Zawudituu fi Tafariin iddoo kana guutuudhaaf yaalaa turanii gaafiin teessoo mootii Minilikitti dhufaa ture kun dhumarratti kan xumurame Tafarii Mokonnin bara 1930tti erga Hayilasillaasee tokkoffaa ta'uudhaan of muudee aangoo qabatee ture jechuudha. Bara 1935tti Xaaliyaaniin fedhii ishii guutuudhaaf jecha lola weeraraa Itoophiyaa irratti bantee qabeenya koloneeffataa fi akkasuma kufaatii salphinaa Adawaa irraatti haaloo ba'uudhaaf yookaan hijaa ba'uuf kana goote. Humnoonni Habashaa lola baratameen injifatamus yookaan lola fuulaa fi fuula gaggeeffameen injifamus qabsoo guutuu biyyaa irratti karaa weerartuu kana ittisuudhaan magaalota gurguddoo qofa keessatti akka isaan hafan daangeessee ture. Xaaliyaaniin ji'a Juunayii 1940 keessa Biriteenii fi Faransaay irratti waraana labsitee ergasiin booda Ingilizoonni waraana bilisummaa Itoophiyaa waliin Xaaliyaan irratti gaggeeffamu keessa seentee waraanni Ingilizii fi sabboontonni Itoophiyaadhaa walitti makamuudhaan dhumarratti Xaaliyaanota injifachuun Itoophiyaa keessaa ari'aniiru jedha. Hanga unit 4 walitti deebinutti nagaan tura.
halkanii fi guyyaa yaanni koo si biraa ni miidhamta jedhee taa'eetiin iraara.